keessa jiramoo yuutuubii jiramoo pileestoorii jiramoo eessa jira? Eessa jira dhaabara? Kiroomii jira. Kan dalanne ganaadha. Appilistoorii jira. Appilistoorii taata appilistooriin appilistooriin baranne gaa appilistoorii jira Oromiyaa. Amshiiriin. Amshiirii malee abdiin akkora. Odoo sen abdiin akoruu baattaniiti. Simbaati ya galatoon. Aywa ana kiisingi mabbaaboo tanaan abdiin akortanii jennaan kajaarsaa. No doesn't matter kajaarsaa rakkoon qabu ni dhufa. Isin kiisingi mabbaaboo tanaan abdiin akoraa. Please one of you call me. Appii jira. Maatiri? Hin argine bar ammallee sodaata rabbinatti qaba bar sodaataadhaaf ijaarsi hundi sodaata lubbuu rabbitti hin kennin rabbiin gaafa dhalatti lubbuu keessaa fuudhe kiyya jaarsi kee suuqa jabaa keessa dhammaa godha suuqa jabaa keessa jaarsee kiyya suuqa jabaan bar dirree qabsooti asuma jira lubbuu moo kanatu si fuudha ka jedhu kana bar dadhabee ana si fuudha. Ozano Ozan medhiis Ozan Ozaadha bar jaartii lamaffaa qabata sadaffaati an Ozan kee rabbi ati yaaddee ol siifaa kennu du'aa tana jabaadhaa du'aa tana harkaan lafa qabadhaati jabaadhaa sirritti godha du'aa tana jabaadhaati ati yaaddee ol siifaa hiruu ati yaaddee ol siifaa kennu tarma du'aa tana jabaadhaa inshallah. Bootanii nan boochisinaa. Sule, thank you galatoon. Please one of you call me. Nunni ati please call me kayettu kun. The follow you irraan qabnu qoyme. Nu keeti ati. Natti tolta kama dhugaa freestyle thank you. Haadha faate Wayyee viidiyoo baay'ee. viidiyoo bahuu hin danda'u galgala nu biratti. Viidiyoo Nu biratti galgala. Haa? Viidiyoo bahuu hin danda'u galgala nu biratti lakkoofsa kiyya keessaan si kaa'eera waa fi si dubbisuu barbaade. Please naa dawwaluu dandeessaa? Hafiifti tiyyan wannummaa shamarran emerjensii keessaan dubbisuun maalinni? Please nama wayiitu dhukkubsatee jira. Rabbi haa fayyisu. Mana yaala geessitanii? Geessineerra. Inna kenna waliin waan ta'eef yoo dandeessu ta'e akkanuma online irratti akka nu beeksistuun barbaanna. Keessaan yoo dandeessu ta'e immoo irratti naa dawwala. Jaarsa siif argite. Jaarsa kun jaarsa naaf argite fudhadhaa kaadha kaateerra. Jaarsa siif argite. Kun irraa fudhadhaa jaarsa. Jaarsa siif argite jedhanii bara. Maal jettu? Keessaan naa dawwaluu dandeessaa immoo irratti lakkoofsa kiyya Maal keessaan butii amma keessaan si dawalee taadaa ni wanni kophaa kiyya godhu maaltu jira maal keessaan si dawalee maal godhu? sharii si gochuufis wanni kee akkaawuntii kee barbaadeen ture. Harka sikiiti push godhimee ababoodhaan mataan hin nyaatini. Kan dhaga'u kan jedhu maaliif keessaan si dawalee jechuun rakkina uummataa waliin furuu taate uummatumaa waliin sii fura. Tole akkamiin sharii si godhare wanni irratti Facebookiin kee maal jedhu? Ati dhukkubsateettu een? Shibirree jedhamti. Yoo beektu ta'e dureessaafaa beektaami? Maamushfaa dureessaafaa ijoollee Shaashamannee. Maamush dureessaa online beekame. Wandeeffaa jedhama. Wandee jedhama maqaan isaa riiliin. Kaanaadaama jiraatani Kaalgaariin.
Hayyee. Isaan biras ergeetiin ture maamush si dubbisuufillee yaaleen ture immoo irratti lakkoofsi kee hojjetu. Maamush kun Maamush maan beennanu ijoollee Shaashamanneeti ijoolleen Keeniyaa turani. okay. Ijoolleen si beekte kanaan dura wal dubbistan se'aa immoo kee irratti yaaleellee dadhabee immoon kee hojjetu. Garuu akkamiin sheerii si gochuu danda'a akka ilaaltu viidiyoo jechuudha. Ati sheerii Jechuun akkamiin dhibeen nama kanaa maali inni nama maal dhukkubsatu? wanniidha kaansarii harma harmi ishii already murameera Itoophiyaa jirti kiimoo irra jirti amma kiimoo jechuun yaalamaa jirti already harma irraa muraniiranii jechuudha. Majuuti ya welcome. Abdul Qadir yaanaa dhufu. Hayyee. Harma irraa muraniiranii yaalamaa jirti amma humna ishii oliin waan ta'eef namni danda'u hunda gargaarsa akka godhuuf waan danda'uun jechuudha. Kanaafuu viidiyoon immoo buusuu dadhaban immoo feesbuukii irra waan ta'eef karaa kamiin si erguu danda'a viidiyoo sana. Maal keetis? Harma irraa muraniiran. Garuu kiimoo jechuun amma achuma ismoo dhiquu ta'ee maal ta'e hin beeku kiimoo jedhanii jechuudha. Osoo viidiyoo osoo si erga gaarii ture garuu asirratti erguu hin danda'u. Feesbuukii yoo ta'e feesbuukii irra sheerii si gochuu danda'a. Kanaafuu Amma isiin eessa jechuun isii fiddeetiin akkasitti waan dandeessisuun ni gargaaraan waan godhuun qabu waan dandeessisuun jechuun amma isiin bakka biraa deemtee haa yaalamtuu dammoo mallaqa isiin itti achitti yaalamaatutu hanqate moo akkam akkaataa? Achitti yaalamaa jirti gargaarsa akka godhaniif waa harkaa qabdu hunda fixxeerti. Kanaan dura Keeniyaa wanni hojii ofii hojjechaa turte. Sanfaa wanni jettee cufteetiin gara biyyaa deebite ijoollee fa'aa qabdi. Ijoollee afur immoo akkas qabdi jechuudha. Gara biyyaa galtee yaalamaa turte waan qabdu hunda fixxeerti humna ishii oliin ta'eera. Kanaafuu achumatti yaalamti jechuudha gargaarsa akka godhaniif. Kanas bakka inshallah boru yookaan ammoo yeroo si mijatetti fidiini asitti uummataan wal qunnamsiiseen waan dandeessisuun ni gargaarsisaanii rakkoon qabu. Okay, eshi bakka tole garuu lakkoofsa kiyya si ergeera keessan yoo dandeessu ta'e imuurraan asirraan yoo maybe. No, wallahi asmarratti jechuudha uummatatti dubbanneetiin nama dhukkuba kaansarii qabu hin beeka isa uummanni illee ni beeka waan ta'eef asmarratti uummataa waliin dubbannee uummataa waliin haasofnee waan goonu gargaarsisan akkaawuntii masii irratti jechuudha. Akkaawuntii masiitiin maqaa gargaarsisan malee karaa dhuunfaa minaamina waan takka wanni godhuuf tokkollee hin jiru shidhiifa manarraa ta'e. Rakkoon jiru garuu sa'aatii kam galtaree onlaayinii? Ani boru inshallah naannoo sa'aatii 8 Itoophiyaatti ni seenaa onlaayinii inshallah. Sa'a 8 jechuun nu biratti sa'aatii meeqa taare? Isin biratti amma nu bira ganama sa'aatii 5 fi sa'a 10 Itoophiyaatti jechuudha amma nu biratti 10 Itoophiyaa sun ta'an nu biratti amma 10 walakka Itoophiyaa naannoo sa'a takkaati jechuudha. Okay, sa'aatii gara bariyaa jira jechuudha. Yaa bariyaa jira teessa jirta. An Kanaadaa jira amma nu biratti sa'aatii 9 fi walakkaadha. Sa'a 9 jechuun galgala sa'a 3 walakkaa. Isin maaf hin gargaarinaan ijoolleen jechuun warri Kanaadaa jirtanii hojii hin qabdamoo hundintuu waan danda'u gargaaraa jira garuu wanti kun salphaa miti jechuun amma gargaarsa nama baay'ee barbaada. Nama 3 gargaaree wanti danda'u jiru kun jechuudha. Kanaafuu nullee waan dandeenyu gargaaraa jirra walitti qabaa jirra. Kalas taate ishee waan rakkoon qaban waan danda'e waan rabbinaa laafiseenii biran dhaabadhaan obboleeyyan xiyyatan illee waan biraan qabu yaa waa qabaadhee osoo hin taane warruma asirra jiru kanniin jechuudha nama 5 illee 10 illee taate isaanuma gargaarsifadhee waan danda'u ni gargaarsisaa rabbirraa hafuu. Guyyaadhaan sa'a 8 yaa guyyaadha sa'aatiin tole bakka shaadoo ulfaadha galatoon baay'ee. Haa yaa ishee galatoon.
Ishi, naebbifame. Family dhageessani inshallah akauntii isiitii fi lakkoofsa isinii maxxansanii asliifa biraan gahii jara na bar maal ta'e beektanii wanni ta'ame yoo jiraate gargaarsa kanatu akka tokko ta'e tokkoffaa ka dhibamullee waaqa isaa kadhachuu dhiisee onlaayinitti hirkate kan dhukkubsatullee jechuun waaqa isaa kadhachuu dhiisee onlaayinitti hirkate kammaan dhukkubsatullee jechuun garma onlaayiniitiif gargaarsaatiif fi gamataan illee dhukkubnaan lammaffaa gargaarsi kunillee karan argitanii karaa leencaatiin maaliidhaan kaashaappii zeeliidhaan olii gadiin guurama yoo xiqqaate paarsantii 10 gahu wanni uummata bira gahu jechuudha. Argitee walda dhaqadhaa argitee hin gahu. Kanaaf bakka kun kaan saaxilaa birrii nagasii akkasii nyaatamteedha birrii nagasii akkas taateedha birrii nagasii akkana taate jedha. Miskiinni garuu waa hin qabne gidduu sanatti rakkachuutti jira. Akkasitti dubbii wal keessa dhoofteetiin jette inshallah obboleettiin nammoo haga dandeessan boruu waan rabbiin isinii laaffiseen inshallah rabbi naa laaffisee jedhe ani asraa irratti mana ni bana sa'aatii biyya araba asraa irratti jechuudha namni rabbi isinii laaffisee bira dhaabadhaa gargaaraani namni rabbi isin gargaartee isinii laaffisee jechuudha kan ofii kiyyaa qabadhee osoo hin taane hunniti tiyya isinii bira dhaabadhaan ani eenyummaa isii illee hin beeku. Amma soo qabeenya qabadheetii birri Itoophiyaa walakkaa miliyoona takka erga yaadanii jedhaan rakkoon anatu rifuujii ta'e rifuujii minin maadada gechile kiyyee rakkataan akka anna dhufu kana silaa okumaa kiyyaa kennee ka'e waan hafe sabarra gaafadha isinin cinku ture. Sillaan kan tummaa ganama mataa na nyaate jaarsa jala kaate kanaata jiraatte jara na bar isin warra Ameerikaa haa Awurooppaa maal jiru kan isin waan lafa haru seetan yoo doolaara 3,000 ji'aan ka argatu taate wanni callaan isa geettu biyaansi guddatee doolaara 500 hin gahu. Yoo doolaara 4,000 ka argatu taate doolaarri 1,000 wayitu isa gahe. Warra Ameerikaa jiraatu kana bar warra biyyoota faranjii jiraatu kana. Qalayammaan akkanatti waraqata poostaadhaan maranii balbala jala bichaa kaayanii fi biraa deeman kan inni ofirraa quban qabne kan inni ofirraa hin beekne maal akka balleesse hin beekne balbala jala kaayanii fi galmee ofii achii dubbifateetiin tikeettii kisaaraa fi wannoo kan falu bichaan waan salphaa miti wallaahi. Kisaaraa tikeettii inni kan falu jechuudha. Balbala jala kaayanii fi galmee kan kee dubbifadhuudhanii balbala jala fudhatee dubbifate. Warra Ameerikaa minamina akka waan akka cabbii isnoosa haarusanitti fakkaata. Wallaahi dhiiga ofii qaxaf godhanii tufanii nyaatanii argatan. Indoomni turre hirriba qabaayyuu isaan hirriba hin qaban. Isaan qaxaf godhanii dhiiga isaanii kan akkana godhaniiti kan argatan maallaqa jechuudha. Sanirraa argitanii maatii qabaa. Maatiin gargaarsaaf eeggataa ka biyyaa ka maalii abbeeraan akaakayyuun maaliin kunniin gargaarsaaf isaan eeggatan kanneen deebi'aniitiin qarqara dhiiga kana tufanii jechuudha kanneen deebisanii qarqara akkuma san biyya ambaa kana keessatti akkuun arsii dhufee kuun maalii dhufee gizee ollaanii kana irratti rakkatee jedhe fidanii gargaaran asirra fidanii gargaaran. Ayah sagayarra ciccitanii dhumatan san keessa namni beekuuf iyyuu hin jiru. Namnummaan isaanii beeku hin jiru. Nama Kanaadaa teettee kadhatti. Kanaadaa teettee yoo hojiin qabanne maal gooti? Membi hojiin qabdu ta'a. Dubartiidha hojiin qabdu ta'a. Isiin harka rakkatte maal gooti? Asiin dura Ameerikaa taa'eetii tokko wayii gargaarsa guuraniif na fakkaate. Gargaarsa guuraniif. Qabiilli mootummaa bichaan akka rifeensa kanarra caaca'e. Hedduu jira jechuudha diyaaspooraa keessa. Kanaafuu warri Ameerikaadhaa isaanii akkanumatti haa nu jiraatan akkanumatti nu jiraadhaa isin. Akka rabbi isinii